daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Kun qophii miluu ONN'ti. Ani immoo Geetoo Lamaayooti. Ogeessi kaameeraa Habtaamuu Barraati. Har'a keessummaa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Irra caalaa keessummaan qabadhee dhiyaadhe kana baay'ee isaa sirraa bartu. Maqaan isaa eenyu akka ta'e sirraa bartu. Dhaloota bara 2000 asiitu irra caalaa isan beeku warri durii artistoonni warri durii namootni gameeyyiin walumaa gala uummatni Oromoo hin beeka kana dura eenyu akka ta'e maal akka hojjetu isarraa hubanna. Haga xumuraatti na waliin tura. Ani immoo Geetoo Lamaayooti. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdan. Egaa ani maqaa kee sin dubbanne mee ati of ibsi anarra. Ani weellisaa Abinnet Astaaqeen jedhama. Kanan dhaladhe gara naannaa Gudari. Ta'uu bakka amma ka jiraattu? Kanan jiraadhu gara naannaa Buraayyuun jiraadha. Waan maatii kana wakkan? Maatii abbaa daa'ima sadiiti. Bakka akkanadha. Mee akkami maatii horachuun kun akkami? Maatii horachuun otoomantii yaadiin ta'e malee gaariidha. Gaariidha. Mee weellisaadha jettee? Mee weelluu akkamiiti kan weellistu baay'inaan ani kanan dhagee geerarsa keetii irra caalaa kan dhagee. Weelluu kanan weellisu weelluu aadaas kalaqas nan danda'a. Garuu hin beekamne baay'ee manatti malee. Mee gara aartiitti immoo akkati dhuftuuf maaltu fakkeenya sii ta'e yookaan immoo waan ittiin jalqabu yeroo weellisuu eegalte maaliin jalqabde? Durumaa kaasee xiqqummaa kaasee nan sirba bakka loon tiksutti weelluu nan jaaladha ture. Hawwiidhuma dur na keessatti turamee jirudha nani jalqabe. Mee kan yeroo loon tiksitu sana waan jechaa turte yaadata sirboota jechaa turte? Yeroo sanaaf xiqqoo amma nuuf hin barreetti suma sirbuma aadaa kanuma naannaatti sirbamus sirba malee namni manattis nan beeku jidduutti gara magaalaa jaan dhaqee tureef magaalaa Finco'aa jechuun bakka warshaa shukkaaraa yeroo sanatti baay'eedhuma iddoo tiraas hin turre itti kaas irrattis wanti hin beekamu hin turre kalaqa irratti kananii kalaqa akkamii? Bakka walaloo lafaa kaasee uumuudhaan yeedalloo dhaqee bosona dhaqee itti uume weellisuudhaan irra jireessa. Waan duri barreessaa turte yookaan immoo kalaqe sana keessaati tarreema sadarfan tokko nuu jedhi. Dur haa jedhee kanan barreesse qubee saabaati qubee nuun dhufne yeroo sicha heloo guraa malee kan jedhu amma artist jireenyaa Dasaaleetu sirbee dur ture mana muuziqaa ambaasalitti maxxanse heloo guraa malee kan jedhu sana heloo guraa malee boontuul kaantumaa abdiin sin eeggadha guyyaa beellamaa ansittan bilbila na dhageessaa hangaftittii durbee hamboo keessaa hangaftittii durbee Oromiyaa keessaa jedha. Kana weellisaa jireenyaa Dasaaleentu weellisee yeedalloonis dhageessisuu danda'a gabaabsee. Heloo guraa malee boontuul kaantumaa abdiin sin eeggadha guyyaa beellamaa ansittan bilbila na dhageessaa hangaftittii durbee Oromiyaa keessaa. Heloo 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 heloo. Hello, 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 hello. Garummaa kee anuma lanjaja. Bareenni kee kunoo nama raja. Fakkaattitti firii burtukaana. Oromooyyee kottu ajjiyaana. Nama raarta baay'een si badada. Oromtitti antala abbaa gada. Qaamaa kee yoo laalan hin qabdu muuda. Kottu wajjin teenya gaaddisa ooda. Hello, 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 hello.
heloo 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 kalaqa kanagaa qubee saabaatiin barreesse yeroo sanatti qubeen hin dhufne qubeen kan dhufe 84 amma kana weelluu kana kan sirbaaru jireenya Dassaaleny albama sarreef natu barreesse warshaa shukkaaraatti cimee guddadhe jennee achitti kenneef inni naa sana geessuma namaati amma iyyuu nan dagattu miidiyaa irratti dubbateeranni waggaa iyyooleedhaan yeroo beekamu sanatti maqaa yunnaa isadhaan isan ture deebi'een immoo kan inni deebi'ee barreessee otoon ofii fotoo albaman hojjetiin durseen kan inni hojjedhee naataa fi yeshantamee koo kan jedhu sanan barreesse achumaan koos immoo hojjechuu jalqabee geerarsa sanaan maanguddoo namni natti dhiyaatan maanguddoo naan jedhu. Mee jireenyaa dabalatee namoota biraa nama laatteef qabda? Naataa Haayila Goorgis Furgaasaaf yeshantamee kumarraa kan jedhu sana garuu caalchisaa barraas immoo sirba shawaa tokko shimalee shimala heenaa shimalli caccabu seesaan eessuma aseenaa yoo goonni wal dhabu kan jedhu isaafis jedhee inni keverarrayyuu kaa'eera. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni tokko waan itti dadhabee fi gatii argachuu qaba. Tokko kanan jedhee fi weelluu jireenyaaf laatteetta, naataaniif laatteetta, caalchisaa barraaf laatteetta. Isas geerarsas dhaggeeffataa turre. Mee waan kanarraa waan argatte qabda? Namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamusa hirmaaf wal gargaarsuma deeggarsa malee kaffaltii nuu kennanii miti yeroo barreessu. Tokkoffaa maqaadha. Hojiin keenya kan hunda keenyaa iyyuu aadumaaf artii sabaa guddisuudha malee waan kaffaltiitti argannu hin jiru. Kanarraa hafu albamichi shawaa irratti innis madduun walaabutti maxxanse kan koosisa dura maxxanfame malee isumadha. Kaasittichumatti homaa wanta arganne hin jiru kanuma tiraanspoortii nuu kennu malee nuu gowwoomsu ture innas nuti ijoollee baadiyyummaas qabna. Manni muuziqaa bakka sinii maxxanfamuun Oromiffi sinitti xiqqateedhu malee itti qarshii arganne tiraanspoortii waanuma geejjibaa nuu kennan malee homaa waan itti arganne hin jiru. Kana hunda caalatti miidiyaan kana beekuu qaba. Kana beekuu qaba. Waan argattan hin qabdanii aartiin walumaa gala amma fakkeenyaaf warra fiilmii hojjetanii birrii biliyoona tokko itti baasanii yoo baay'ate kan isaan argatan yookaan miidhamaniiti yookaan immoo waama ittiin illee hojjechiisan fa'aa yeroo isaan ittiin arganne jira. Akkasuma inni weellisu kun baay'een isaa yuutuubii irratti ilaalamuu fi amma fakkeenyaaf kan warra biraa guyyaa tokko yookaan sa'aatii muraasa gidduutti 200,300 gala. Amma tuuti kaatee sirba kee hojjettee viidiyoo qarshii hedduutti baastee dhatte yuutuubii irra keesse 7-3-4tti 100,100 hin ilaalamu. Kanaaf rakkootu nu gidduu jira walii makeenyaaf wal jajjabeessuu dhabuudha. Dadhabdee akkati hojjette itti yaaduu dadhabuudha kan jiru nu gidduu. Kana irratti immoo ummatichi itti yaadamus qaba walii hiruu qaba viidiyoo nama tokko dhaqee ilaaluufii qaba. Xiqqooma ishee daddabarsitee ilaaltee nan baay'ee barbaadu. Banumaa fi viidiyoo itti hidhattee batti buuteenna sii lakkaa'an kana dagate namni keenya hin nuffa kan biraa ilaaluu jaallata fiilmii afaan Amaaraa kana fa'aa ilaaluu jaallata. Wantoota akkas akkasiitu jira. Kanaaf dhiisoo akka qabnudha kanaan dubbadhu kan keenya jabeessuu akka qabnu dubbadha Abinnat. Egaa daawwattoota keenyaa turtiin Abinnat waliin gochaa jirru kan reefuun jalqabnudha. Wantoota isin barsiisuu itti bashannantu gidduutti immoo sirboota isaa isin biraan ga'aa deemna ammallee nu waliin tura. Egaa mee amma sirbo albamni kee jalqabaa 2008 akka kan adiitti yookaan 1999 kanatti baafte. Sirboonni kee sun maqaa maal jedhu of keessaa qabu sirboota immoo meeqa? Geerarsichi akka tooppitti ta'e maqaa albamaatis maanguddoon of kalchaa jedha maqaan albamichaa. Mata dureen geerarsuma achi keessas jaalaluma harki caalu jaalaluma sirba shawaa kana geelloollee ni qaban. Amma kan wanti kun waggaa 18 irraati. Wanti kun kan weellifame. Of harkaa qabdaa sirboota sana. Anamma kanan argee geerarsa tokko qofan argee lammata immoo sirbi daqiiqaa 2 tokko na bira geessetti. Daqiiqaa 2 iyyuu goota tokko fuudhe. Lakkoofsa 2 irraati kun. Waggaa 18 booda sirba tokkoo fi walakkaa qabdaa jechuudha albama guutuu keessaati. An geerarsa sana qofan argee ati waan of harkaa qabdu qabdaa moo facaaftee gatteertu moo kaasittii isaas bira?
kaasettiin isaa fira bira jira garuu naa dhiyeessuun anama gara naannoo Shaggaree jaan jiraadhuuf malee naannaa Gudar keessa fira bira hin dhabamu kaasettiin. Reediyoo faanaatis nan qaba akkuma isiniin jedhe argachuu hin dandeenye dhaqeen ture samoona. Yoo afaanumaan si yaadachiise tokko ta'e malee ammaaf miimooriidhaanis mee kan keessattuu kan ishee deeqaa tokko moo akkam sila dhaggeeffanne irraa waan jedhame achi booda immoo daawwattoota keenya biraan geenya ishee jirtu. Seen kanan jedhu isaa dhiichisa shawaatiin aayidiyaansaa qellem irratti yaadanaa kenneetu gurbaa qellem tokko irratti hojjedhee gurbaan kun Finfinnum kana jiraata ammallee gara Shawaa Meedaa jira isarraati yoon siimee dura gara weelalloo sanatti hin ceene albamni kee yoo baay'ate 11 yookaan 9 ta'uu danda'a 11 mee 11 kana weelalloos yeedaloositu hojjete maaliif ammatti sila yeroo sirboota namaa laatte kireeditiin sii kennamuu qaba. Yeroo baay'ee sanatti carraa namarraa fuudhanii hojjechuu hin arganne malee hojiin namarraa hojjetamu bayeessa otuma dandeettii qabdu iyyuu kanatti qabdu tokkoon qabu dandeettii ati abbi tokko qabu abbi tokkoon qabu hojii waliin makanii hojjechuun sirriidha ture carraan namarraa argachuu hin dandeenye simeellee gaaffeen ture hojii tokko albama kanarratti jennaan boru har'uma too jedhu anis albamni koo xumuramee hojjetamee ba'e malee hojii otuma danda'uyyuu otuma qopheessaa taatee jirtuyyuu kan nama biraarra keerraa immoo adda kan ta'e hojjechuu anumatu barreessan yeedalloos walaloos nan barreessa. Ammas yoo namni barbaadu jiraate ammayyuu walaloon akka hedduutu namarra jira waraqaan barraa'ee yeedalloonsaa kan irraanfatamne waraabame akka duriitti. Daawwattoota keenya namni walaloos yeedalloos nan barbaada jettan abinnatti astaaxiqeen quunnamuu dandeessu. Yeroo quunnamtan immoo naa kennee osoo hin taane wantoonni akkaataa itti haasoftan isintu beeka waan ta'eef quunnamaatii waan barbaadan gaafadhaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa gara sirba keetti deebina. Keessaan yaadachiisu mee albama sana keessa. Albama keessaa moo ishee jettee kanuma sitti tole yaada koon jijjiire beektaa maaliif ishee sana dhaggeeffadheera waan ta'eef kan sitti tole keessaati jedhe. As keessaatii kanan sirbu geellichi namarraa asumaaf si dhageessisu. Yaadaan sin barbaada sabboontitti qasnatti gaana kaatti gaalli kormaa ala yaaddii dhalli ormaa. Harargee jimaata buunaa garbuun arsii daalachaa'e dindin yaashaggee giraafa duubaa sammuun suumaaf naamachaa'e. Damma baafachuu minoollee maaliif araarsite kan tolee jechuu inoollee maaliif na marmaarsite yaadi baabee jaatamaan hora koongorraa ce'u ansi yaade raafamaa warri koonkoodhaa se'u akkas kan jedhu albamichumarra jira. Kana hin dhageenya laa kanaafini kan nan jijjiire yaada koo kanaaf hin jijjiire sirba baay'ee bareedaadha sagaleen keellee nama waggaa 18 dura sirbe hin fakkaatu. Egaa mee maaltu akka albama sana waggaa 18 booda akka ittiin sochoone si godhe? Kan akkas na godhe haalum jireenyaati. Haala jireenyaati hanni miidiyaa irratti illee dubbatamne anis dafee gara waan tokko suusii tokko galee achi booda immoo gara bultiitti dhufe bultii guddisuun ijoolleef daabboo bitanii garuu hin cime qaala'insa jireenyaa bara kanaa wajjin wal qabate bakka maatiitti malee garuu sirbaa namni yaadatu walumaa gad fiigee daa'imaaf daabboo bitee galuudha. Kan jedhu namni toostii doon seeniin kan inni taasofne uummata keenya birattis dagatamne maaliin sirraanfatamuu hin qabnu jettee waan ta'e haasaa turte. Mee maaltu akkati akkuma aguma kan akkati quuqama kee ibsitu as godhe maal? Kan jedhu yeroo sanaa fi gaa yeroo wayita gara hojii artii marsaa hojii artii kanaatti gallu yeroo sanatti qarshiin innaa sana kaasetattiin albama hojjenne suni otoo daldalaa taana jennee hawwina ta'e kan na daldalchiisudha. Duroomuuf immoo miti artii kan hojjetanii artiin kan sabaati aadaa sabaati duudhaa sabaati quuqqaa ofii rakkina ofii waan namarra ga'ee fi kan ittiin ibsatanii afaan
meeshaa rakkoo ofiitti ibsatan waan ta'eef hojjennee yeroo sanatti amma nuti maqaas dhabnee wanti dhabnee hojii sabaa hojjennee har'a immoo uummanni keenya sabi bal'aa kun nama saba addunyaa iyyuu deeggaruu danda'udha. Oromoo jechuun saba deeggaruun uummanni Itoophiyaa keessa harki guddeessisadha. Saba bal'aadha. Artii kana immoo dhuunfaaf miti duroomuuf kan dhuunfaaf hojjenne miti kan sabaati hojii hawaasaati. Namoonni akka sobee cabaatti nu gatuun qabu iddoo qabna yeroo sanatti cimaa yeroo turetti waa dubbachuunu sirbuunumtuu cimaadha. Oromiffa dubbachuun cimaa ture yeroo mootummaa sanaa ammatoo jijjiiramni kun hin dhufini. Isa kanammoo ilaalcha keessa nuu galchee sabi bal'aa kun kan biyya keessas ta'e kan biyya alaa warri jiran hunda dura dhuguman sinitti madda sobanii gaannaa akkatti jirru nutu beeka amma uffannee naa deemnu nama bira darbuuf uffatanii ba'u malee akkatti bullu keessa keenya mana keenyaa fi kennutuuf beeka. Namni kamiyyuu suufii uffatee fi suufii uffatu sana hin fakkaatu. Hin fakkaatu. Isa kanaaf saba Oromoonni biyya alaa hayyoonni biyya keessaas biyya alaas ta'an hunduu kana ilaalcha keessa galchanii yerootti nuti saba kanaaf oolmaa oolleerra namoota ana qofa miti anu carraa kana argadhee malee kan biraas jiru kanaa gadi jireenya naa gadi jiranis jiru kan naa ol jiranis jiru kana hunda nu yaadatee booda akkaataa maatii keenyallee ittiin guddifannee immoo deebinee hojii artii kanattis akka deebinu dursi maatii ofii guddifachuudha. Garuu 1999 albama guutuu baastee turte. Ergasii booda sirba qeenxee tokko 2002 irratti hojjenne. Qeenxee miti albamuma jalqabeetanii egaa isteediyoo garaagaraatti hojjetame kwaalitiin isaa tola isa jedhuu fi isa kaan iddooma dura hojjedhetti hojii firadheen hojjedhe hin milkaa'edheen hin milkoofne kana gidduutti manni muuziqaa sin cufamee koppiraayitiin baay'atee immoo miimoorii filaashiin dhufnaan immoo hojiin artii suuqoon numtitti maxxansaanuun mana isaan jijjiiree gara mana daldala biraa keessa galee achumaan abdii kunne ishii hojjetamte jalaan baase hojii lama gadhiise ture. Nama isteediyoo 2-3 jalqabee ture isa Ibraahim Said biratti jiru hojii 2 nan baase inni kaan immoo itti kaffaleera garuu hin fudhanne achuma jira. Ammatti weellisaa ta'uu keetti gaabbita. Sababni kana jedheefi kana dhiisiitii daldala hojjedhu siin jechaa turan maatii keessa abbolooti kee. Kanaafi weellisaa taatee albama hojjettee yookaan nama biratti hin beekamne yookaan waan buufattee hin qabdu. Mee kanaaf hin gaabbita. Baay'een itti gammada. Maaliifi hojiin artii nama kabachiisa. Artist Admaasuu Biraanuu Abbaa Lataa maqaa sun wal beekna. Gurrachoomaa jedha tapha isaa irratti beekte. Kabaja qabnam yoo nuti of gadi buufnee yookiin pirootokooliidhaan yookiin of gannellee namni immoo sammuu qabu amma kun ikkoo bara kanaa keessatti namni kun iddoo qabaa nama artii Oromoo hojjetedha jedhanii iddoo qabna kabaja qabaa ittan boona. Silas isa sin beekneetu sin beeku malee inni si beeku. Inni si beeku iddoo nuu qaba jechuu kooti. Baay'een itti gammada bagan kufeeyyuu bagan beekamiinuu hojjechuu kootti baay'een itti gammada. Innaan dhaga'ullee bakka baay'een gammada. Bagan kufee kan nulna qabuu fi deemuu fi kan albeenatti qaratu bagan baree jetteedhaan. Isaafidha. Baay'een gammadaa kabaja qabaa nama kabachiisa iddoo namaa kenna hojii artii hojjechuuni egaa namni immoo kan hin beekne immoo adduma argitee nama beekti hojii artii jechuun waan salphaa miti namni akka salphaatti ilaaluun qabu barsiisumti wajjin gugu iyyee wacee barsiiseeyyuu barumsuma inni barsiise qabachuu namatti ulfaata miti barataan maaliif 100 keessaa 100 fidu itti ulfaatee miti kan barateeyyuu kun immoo hojii kalaqaati waa uumuu barbaada. Bilchina barbaada sammuu waa uumanii sirbuun akkuma falaasfaan tokko waa uumee waa irratti qorannoo godhu qorachuudha ittan gammada gaabbiin qabu. Egaa gara sattaanutti osoo hin ce'in dura geerarsa tokko irra na buusa akkati geerarsa dandeessus akkati jaallattus dhageera waan ta'eef. Geerarsa isuma dura geeraruun sii geerara ilmi ulfatee garaa jiru goota ta'uu beekaa ta'uun isaan beekamu. Kan bahee miti kanuma bahee irraan sitti ma jechuu barbaadeen isuma maqaa manguddoon namni jedhu ittiin na waamudha
cookuma isaarraa ka'ee wooni si jedhe hammeenyan qabu miti miidiyaan isaa bilisa. Otoo arguu lamaade hoggumyoonnee gafarsaame kan saamaraan daba yaade eenyu tarraa raarsame itti dhoowwaa jaarsi biyya gara cabee yaasuu wayyaa jedha cooki. Dubbitu dubbii kaasaa doofaan iccitii baata maama kookaa koo dhoksa kuuqaa garaa koo keessay. Kuuqaa garaa koo keessa maal saatu naqaanessaa teebbaaf qaltii gaafadheen akka aadaa oromtichaa geerarsan itti roobsaa maanguddoon na of galchaa. Ishoo gaachana lolaabbituu yoo dudee kosittaruut ilma roorroof dhalfatuut yoo dideen qochiifatuut goraadee muka murree maal godhu murtuu raafuut ilma lammii koon jenneet ilma lammiin quuqamneet maal godhu mugduuraatu. Eeboo yartuudha mannaa tofaa qarachuu wayyaat lammii galtuudha mannaan ilmaa yartuudha mannaa qofaa dhalachuu wayyaa. Maaltu nyaata gurra arbaa yoo saree cimaa malee maaltu nyaata gurra abbaa yoo gadee ilmaa malee shoo jeebaku. Dubbii kaasaa doofaan iccitii baasa maafan kuuqaa koo dhoksaa kuuqaa garaa koo keessaa maal saatu naqaanessaa. Maal saatu naqaanessaa teebbaaf qaltii gaafadheen akka aadaa oromtichaa geerarsan itti roobsaa maanguddoon na of galchaa. Gaachana lolaabbituu yoo didee kosittaruut ilma roorroof dhalfatu yoo dideen qochiifatu goraadee muka murree maal godhu murtuu raafuut ilma lammii koon jenneet ilma lammii quuqamnee maal godhu mugduuraatu. Eertuudha mannaa tofaa qarachuu wayyaat lammii galtuudha mannaa ilmaan maltuudha mannaa qofaa dhalachuu wayyaa maaltu nyaata gurra arbaa yoo saree jimmaa malee maaltu nyaata gurra abbaa yoo gadee ilmaa malee. Raajaa dubartii mana nattuu kan maltuu saree raajaa nadheen areedan baasuut kan haadhooree raajaa dhiirrallee beeniyyuu kan kormaan daakkoo raajaa sanyiitti maltuu kan muka kottoo raajaa lammiin gurguruutan kan goobanaan raajaa kan goobanaa maarraanyaa adadhabne ijoollee keenya. Osoo arguu lamaade yaadee gabaasame kan saagaraan daba yaade irraa haraarsame dhoowwaa jaarsi biyyaa gara cabee yaasuu wayyaa. Osoo arguu lamaade yaadee gabaasame kan saagaraan daba yaade irraa haraarsame dhoowwaa jaarsi. Daawwattoota keenya turtiin Abinnet Astaaqee waliin gochaa jirru akkuma itti fufetti jira. Amma walakkaarra geenyee jirra. Wantoonni hafan muraasa namootni jajjabeessuu barbaadan akkuma sila dubbanne bilbilaas jalatti argamuun bilbiltanii waan namootni weelluu barbaadan namootni gargaarus barbaadan yoo jiraattan gargaaruu dandeessu isiniin jenna. Ammallee akka xumuraatti nu waliin tura eessayyuu hin deemina. Egaa mee sirboota haga sana hojjettee deebitee ittiin deebine waggaa 18 guuteera. Wantootni akka sirboota kana deebisteen hojjenne si godhan maali? Barreessuu dadhabde moo weellisuu dadhabde moo istiidiyoo dhibe? Istiidiyoon dhibnee egaa baajatuma ispoonsaraati. Maatiis daabboo fuudhee galaa. Immoo cinatti immoo kana immoo istiidiyoonis immoo ol ka'eera beekta gatii durii fi baaqeen tokko har'a gatii albama nuti durittiin hojjenneen ta'u. Maal artistoonni sooressan jenne? Weellistoonni keessuma? Gurrachooma malee maqaadhaan soorema malee biizinesiin qaban qarshiin qabanii. Atamma homaa? An albamicha iyyuu kan geejjibattiin kun birrii 4 fa'iin deemna isuma kan tiraanspoortiin nuu kenna malee maatti hin goone homaa nuun kennu manni muuziqaa nuu kenneen. Anamma baqa jireenyuma maatii guddisuu wajjiniin lamanatti ta'eetu isa jedhu malee ani waan dhiisuyyuu hin dhiisne barreessoo nan barreessa yeroo naa dhufutti halkan illee ibsaa bobeessee ka'een barreesse kaa yaadannoo koo irratti nan kaa waan naa dhufee jechuudha mudannoo dhufes ta'ee qunnamtiidhuma haala baratti ce'u keessattuu nan barreesse kaa. Ani woon carraa argadhe anaaf taa'oo ta'uu baate immoo weellisaa dhaloota biraatu jira dhaloota biraaf ta'a isa jedhuuf jechuudha. Malee yoo ijoolleen cimte immoo yoo waaqni immoo ispoonsara na arguu danda'a waan ta'eef kanaaf ani dhiiseen jedhamu irraan fagaadhe malee. Egaa amma waaqni ispoonsara na arguu danda'a osoo hin taane amma miidiyaa irra jirta daawwattoota keenyaan
wanti barbaachisu maal akka gootuu fi waan ani weelluu agasii akka qabdu weelluu baay'een akka sirka jiru yoon kan argadde immoo kana gochuu nan danda'a waan jettu yoo jiraate daawwattoota keenyaaf carraa kanatti fayyadamiiti ittimi. Ani bakka kanan jedhu uummannoon sabi bal'aa hawaasni keenya ammas ta'ee bakka kan biyya keessaas ta'e kan biyya alaa beekaa ta'e wallaalaa dureessa ta'e hiyyeessa na cina akka deeggarsa naa gootanii ani ammas weellisaadhuma duris weellisaadhuma haaluma jireenyaatu xiqqoo irraa na fageesse malee amma immoo erga miidiyaan ulfina argatu erga immoo gara innuu haamilee naa kenne amma haamileen koo dachaan dabaleera ittan deebi'a waan ta'eef akka deeggarsa nu gootaniin waamicha isinii dhiyeessuun barbaada. Daawwattoota keenya dhaggeessaniittu gargaarsa argadheennaan sirboota walaloos yeedaloonis guutummaatti harka waan jiruuf sirboota babbareedaa kan aadaas kan ammayyaas isin biraan ga'uu nan danda'a jechaa jira Abinat Astaaxiqeen. Namootni gargaaruu barbaadan akkuma sila dubbanne isaa quunnamtanii yookaan immoo namootni wajjiniin weellisuu barbaadan namootni qophii garaagaraa qabdan keessattuu eebba manaa wantoota adda addaa koonsartii irratti illee hirmaachistanii karaa ittiin gargaaruun danda'amutti akka fiddan isiniin jenna daawwattoota keenya maqaa milloo ONN'tiin isin gaafadha akkasuma maqaa ONN'tiin egaa kan jennu kanumadhaan nuti amma danda'amu namni akkasii argee wantoota tokko tokko si hojjechiisuun mataansaa qarshii si kennuu osoo hin taane wantoota tokko tokko akka hojjettuuf itti si galchuun illee bu'aa tokkodha. Akka silanatti himte immoo ati hojiilee akka hin qabne dubbatteetta haalonni ijoollee sadii qabaatanii mana kiraa kan fadanii hin cima. Mee ijoolleen kee sadan barumsarra jiru moo mana barumsaan seenne? Barachaa tokko kutaa 7 baratti tokko 4 dubara 2 fi abbaa dubara 2 fi dhiira tokko kutaa 2. Egaa ijoollee sadii qabaatanii ijoolleen kun amma reefuu warra reefuu gurguddachaa jirtudha. Ola deemtudha waan baay'ee isaan barbaachisa. Kanaaf gara hojiitti kanaaf akka seentuufidha kanan daawwattoota keenyatti yookaan immoo namootni jajjaboonni ni ilaalu namootni kun akka isaan si bira dhaabatan biyya keessaas biyya alaas kan jedhe. Mee gara fuulduraatti yoo waa argatte maal gochuu dandeessa? Wantoota qopheessuu dandeessu jira. Sirboota kan haala kamiin dhiyeessuu dandeessa moo akka hojiiwwan warra duraallee kan duraa durumaan beekamee hafee akka ta'utti hojoota haaraa jiran sana barraanii jiranii bifa haaraan bareechee aadaa fi aartii sabaa guddisuutan deebi'aa jedha. Isa dabalatee kalaqa addaa waan dandeettii addaa qabda? Kalaqa addaa hin qabu. Suura nan kaasan ture dura mana barnootaa keessatti isallee amma kana wantiin jenne kanuma irratti hin cima. Sirbuudhuma irratti walaloo beedalloon naa dhufa waan ta'e kennaa kooti. Isuma irratti hin cima ittan deebi'a jedheetanii abdii waadaa uummata kootiif gamuun kanaan waadaa galuun barbaada. Gara makaanikummaa kanaanis akka dandeettii qabdu dhageen jira. Amma akkamisa hojjechaa jirta? Inni hojiin jiru bakka sanarraa dhiiseera. Nu hirqan nu qannasanii. Haa ta'u malee garuu meeshaa ittiin hojjetan waan qabuuf yoo maamilli bilbilee nu mannaqa. Maamila qofa yoo sun taa'e namoonni amma asirratti nu dhagaa jiran namootni waan akkasii yookaan immoo of biratti qacaruu barbaadan yookaan immoo namootni konkolaataa qabaattanii waa sin jalaa ta'e yeroo kamittiyyuu sin bira ga'uu danda'a. Abinat Astaaxiqee bilbiluu fi dandeessu bilbila isaa as jalatti isin keenyee jirra iskiriinii irratti bilbiluu fi dandeessu kanaaf waan biraa waan jabina sii kennu waan biraas argatteetta namoonni kanaan illee akka isaan si waamanii si hojjechiisan yookaan namootni akka inni dhufee isin biraa hojjetu warrootni mana garaajii jedhanitti si waamanii illee akkasii hojjechiisan abdii guutuun qaba. Nama waggaa hedduu hojjetedha daawwattoota keenya. Egaa waan jettu qabda gara dhumaarra dhufnee jirra. Namoota galateeffatu yoo qabaatte achii booda immoo dhaamsa dhumarratti qabdu yoo jiraate waan hin hafe jette waan si barbaachisu ani kan nan xumureedhaan kan koo wanti dhaamsi ani qabu irra deebi'uun barbaachisu kanan waaqa dursa waaqan galateeffadha waaqa anaaf si walitti nu fideen yaa galatoomuutti taane immoo miidiyumti kunu nama irraanfatamee nama hin beekamne suuqa keessaa fuudhee sanyiin kunis gurbaanimti saybi keessun sanyii fufaa kunis baay'ee hunda dura inni haa galatoomu isinis naa galatooma dhaamsin qabu immoo oromoon biyya keessaas ta'e alaa warri nu argaa jiran warri nu dhaga'anis
hojii koo sana argee hojiin kan biraa immoo kan isa caalus ta'uu danda'a kan jiraatu isa immoo akkana hojjechiisuuf akka gargaarsa naa godhanii fi dhaamsi qabu isum kana kana. Keessattuu geerarsi kee inni tokko kan inni jiru yuutuubii Ganjii Entertainment yookaan kan sanyii fufiirra jira. Achirraatis ilaaluu inni yoom kunumtillee ilaalamee fi waan argamsiisuu danda'a yoo sirriitti ilaalame viidiyoon sun yoo sirriitti ilaalame kanaaf achirraati daawwachuu dandeessu geerarsi achirra jira waan ta'eedhaaf. Bakka isama hordofanii gamatti na gargaaruu danda'a akkana gargaaranii imaanaa lammummaan siniin jedhan jedha dhaamsa koo. Egaa daawwattoota keenyaa turtiin weellisaa Abinnat Astaaxiqee waliin goone kanarraa kana. Akkuma inni dubbate wantootni keessa jiru wantoota baay'ee ulfaatoodha. Ijoollee daa'imman 3 qabatanii mana kiraa kan fadhanii keessattuu magaalaa kana keessatti hedduu ulfaata. Gara naannootti deebitee akka hin galleef immoo haalli nageenyaa cimaadha. Hojiin aartii immoo isa qabdee jirti. Kanaaf immoo wantoota hedduu walalos yeedaloos barreesseen of biraa qaba. Namootni fudhachuu barbaada yoo jiraatanii lammata immoo sirba qopheesses kan irra qopheesses waan jiruuf namootni gargaaruu barbaada yoo jiraatan jedheera biratti immoo dandeettii makaanikummaa waan qabuuf namootni barbaadan kan qacaruu barbaadan qacaruudhaan kan immoo hojjechiifachuu barbaadan illee bilbiluu fi akka dandeessan asumaan si yaadachiifna. Kaayyoon milloo inni namoota beekamoo qofa osoo hin taane namoota namni hirraanfatan namoonni irraanfataman kan jedhaman namooti warra jabana kana keessaa dagatanii garuu warra durii biratti baay'ee bakka guddaa warra qaban isin biraan geenye bakka isaanii sana isin biraan ga'uufidha. Namoonni sun akkam turanii amma maalirra jiruuf jireenyi isaanii maaliif badani kan jedhu finnee isin biraan ga'uufidha. Kanarraa kanumaan goolamneera torban immoo keessummaa addaa bira qabannee isiniif dhiyaanna. Ani Geetoo Alamaayoon ture ogeessi kaameeraa Abtaamoo Barraati. Torban nagaa keessa jiraadha. Oromoof Oromiyaan nagaa taatu. Atillee hedduu galatoomii istiidiyoo keenya ONN kan Addisuu Gabayaa gamoo Shaggar Giraand Mool irratti dhuftee yaada kee uummata biraan ga'uu keef. Atis uummata fuulduratti saba bal'aa fuuldura agarsiisuu keetiif guddaa si galateeffadha. Ulfaadhu galatoomii.